Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota, jaalatamtoota, maatiiwwan Waaqayyoo, ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, kabajaa fi gargaarsa ergamtoota siniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa wanta addaan siniif qabadhee dhufe innis maalidha yoo jettan obboleessa koo isaa fooniin tokko ta'anii guyyaa har'aa ni faarfachiisnaa. Mee sagaleen qabamu hin qabu kan jedhu gargar baafannee obboleessa keenya immoo akkuma kiyyatti akka faarfannaa baasee akkasumas immoo akka Waaqayyoon tajaajilamu taasisna jechuudha. Hundi keessaniyyuu kan isinirraa eegamu haga xumuraa keenyatti nu hordofaa maqaa Waaqayyoon isin gaafan obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu. Egaa obboleessi keenya maqaan isaa Alee jedhama. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Eshi obboleessi keenya amma faarfannaa nu faarfata. Kanaaf tokkummaadhaan Waaqayyoon gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo itti galateeffannudha. YouTube kana share, subscribe akkasumas like gochuu keessatti maqaa Waaqayyoon hin dagatinaa isin jenna obboleewwan keenya. Kallattumaan gara obboleessa keenya sin fuudhu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Buke
Kami